Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa Sooretti YouTube har'ammoo paastaa ajaa'iba ta'ee waliin hojjannaa nafaana tura. Pastaa kana gochuuf wanti nu barbaachisu foon hindaanqoo paawundii 2 kan xixiqqoodhaan muramee miicame, cuunfaa loomii aan walakkaa isaan fayyadame, qimamii yookaan kuyyisa ani fayyadame, ija dimbilaalaa daakame, kamuunii daakame, red pepper flakes yookaan immoo barbaree katumame ijaa waliin kan hin daakamne, zayitni ani fayyadame mustard oil faayidaa hedduu qaba fayyaa keenyaaf. Zayituun illee fayyadamuu dandeessanii, zayita biraallee fayyadamuu dandeessu. Irdii itti dabaleen jira, qullubbii adii daakame fi black pepper itti naqeen jira. Black pepper afaan keenyaan maal akka jedhamu nan dagadhee namoonni beektan commentii irratti naaf kahaa. Egaa soogiddi akka fedhii keessanii irratti hundaa soogiddatti naqattanii waliin maktanii hamma wantoota biraa hojjannutti keddaatanii lafa keessanii. Amma immoo paastaa yookaan spaageetii keenya bilcheessinaa an kanan fayyadamee kan lakkoofsaan guddaa yookaan immoo kan fufurdaa ta'e sanan fayyadame kan barbaadan fayyadamuu ni dandeessanii. Hamma paastaan keenya bilchaatutti immoo vegetabilii barbaachisan qopheessina. Akkuma gubbaa iskiriinii kanarratti argaa jirtaniin vegetabilootni ani fayyadame shunkurtaa diimaa, bell pepper yookaan immoo qaaraa halluu kan hin gubne sana, timaatim fi broccoliidha. Vegetabilii biraallee itti dabaluu ni dandeessan. Broccoli keessan bilchaachuudhaatiin qabu waan ta'eef yoo steamerii qabaattan steam godha yookaan immoo akkuma amma godhaa jiru bisaan danfaa keessa daqiiqaa 2 galchaatii baasa. Bifti isaallee hin jijjiiramu, faayidaan nuti broccoli irraa argachuudhaatii qabnullee hin dhabnu jechaadha. Namoonni viidiyoo koo Facebookii jaraarratti yookaan immoo YouTubeii jaraarratti share naa godhaa jirtanii galanni keessan guddaadha. Ammallee gargaarsi keessan itti fufuun jedha. Hindaanqoo sila maarineet goonee lafa keenya kana bilcheessina.
Egaa namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaa taha. Kan immoo nu waliin turtanii guddaa galatooma. Qullubbii fi zinjibila daakame daakuu isaallee fayyadamuu dandeessanii gara fallaana tokkoo katahuu itti naqna. Shunkurtaa qixxee isaa itti naqna. Isa hafe immoo dhumarratti itti dabala jechuudha. Egaa bisaan itti naqnu bisaan andaaqoo keessa ka jiru sun yeroo fixatu soy sauce itti naqna. Soy sauce grocery kamirraayyuu argachuu dandeessanii keessattuu Asian store irraa. Amma shunkurtaa sila irraa qixxee isaa naqnee hambifnee sana itti naqna. Dabareedhaan vegetabilioota hafanillee itti nannaquu jalqabna. Egaa broccoli keenya itti naqnee booda daqiiqaa 2 keddaanee bilcheessina.
Namoonni viidiyoo kana hanga daqiiqaa kanaatti ilaalaa jirtan jaallattaniitu jechuudha. Laayik gochuu hin dagatina. Egaa sirriitti waliin maknee booda dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Maashaallah paastaa hedduu bareedaadha mi'aadha. Nyaannaan aadaa keenya. Haa ta'ullee malee hojjedhaati nyaadhaanii affeerraa koo haa ta'u. Isin immoo haasifaa'uu jechuu hin dagatina gubbaa koomentii irratti hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti anagasumaan nagaattiin isiniin jedha. Kun Sooretti Tuubidha.